yeroo hedduu burtukaana yeroo nyaannu keessuma isaa nyaannee qola isaarraa qollee ni ganna. Hedduun keenya akka qolli isaa faayidaa hedduu qabu quba hin qabnu hin beeknu jechuudha. Haa ta'u malee qolli burtukaana nuti nyaannu isa keessa isaa caalaa harka afur faayidaa fayyaa qaama keenyaaf qaba. Qolli isaa keessa isaa caalaa fayyaa keenyaaf harka afur faayidaa qabachuudha. Kunis qabiyyee adda addaa of keessatti waan qabuudha. Kanaaf egaa qolli burtukaanaa gama kamiinuu nyaataaf ni oola, ni fayyadas. Mee faayidaa qola burtukaanaa nyaachuu keessaa kanneen gurguddoo ilaalle kan jalqabaa qolli burtukaanaa vaayitaamin C'n kan badhaadhe waan ta'eef ittisoo qaamaa cimsuuf fayyummaa seelota gogaa cimsuun akka gogaan keenya hin shushunturre mallattoon dullumaa akka hin dhufnee fi akkasumas akka ifni aduu gogaa keenya hin miine hir'isuuf ni gargaara. Kana malees vaayitaamin C'n dabalata keemikaalota akka filaavanoid, hesperidinii fi faayibarii qolli burtukaanaa baay'inaan waan qabuuf koolesteroolii qaama keessaa hir'isuudhaan fayyummaa onnee fi istirookii ittisuuf ni gargaara. Kana malees immoo vaayitaamin A, vaayitaamin C, vaayitaamin B, maagniziyeemii fi hesperidinii danuun qola burtukaanaa keessa waan jiraniif jarreen kun immoo antiooksidaantiidha. Antiooksidaantii jechuun keemikaalota seelota keenya miidhuu malan adda addaa nurraa ittisu jechuudha. Kana malees keemikaalota aroomaa, filaavans kan jedhaman kanneen kan waan qabuuf kanneen kun immoo keemikaalota dhiphina sammuu yookaan istireesii namarraa hir'isuudhaan beekamanidha. Kanaaf egaa istireesii hir'isuuf yookaan dhiphuu cinqamuu hir'isuuf ni fayyada jechuudha qolli burtukaanaa. Akkasumas kanneen kun keemikaalonni maqaa dha'ee amala infilaameeshinii ittisuu yookaan anti infilaamaatirii waan qabaniif dhukkubbii buusaa yookaan joointi peen yeroo dheeraaf namoonni joointi peen qabanii qola burtukaanaa nyaatan hanga ta'e furmaata ni argatu jechuudha. Keemikaalota akka qaamni keenya akka istaamiin hin oomishne taasisu waan qabaniif istaamiin jechuun yeroo infilaameeshiniin nam tokko yeroo allerjii godhatu qaamni isaa waan ta'u oomishudha. Keemikaala qaamni keenya akka allerjiidhaan hubamu taasisan keessaa tokko istaamiinidha jechuudha. Istaamiiniin kun qaama keenyatu oomisha. Isa kana ittisuuf keemikaalonni gargaaran achi keessa jiru. Kanaaf egaa allerjii adda addaa nu miidhuu malan kan akka asmaa, kan akka allerjii gogaa, allerjii funyaanii kanneen kana hir'isuuf ni gargaara jechuudha qolli burtukaanaa. Akkasumas amala cooma qaama keessaa gubuu barning fat amala akkasii waan qabuuf furdina hir'isuuf illee ni gargaara. Ogeeyyiin fayyaa tokko furdina hir'isuuf rikamendi godhu jechuudha qola burtukaanaa. Kana malees carraa kaanserii adda addaa qabamuu ni hir'isa keessumaa kooleen kaanser akkasumas immoo skin kaanser kanneen kana hir'isuufis ni fayyada qolli burtukaanaa jechuudha. Faayibarii hedduu waan qabuufis gogiinsa garaa ittisuufillee furmaata ta'uufillee ni gargaara. Kanneen kanaan dura gogiinsa garaa qabaniif furmaata ta'a. Akka namni kanaan dura gogiinsa garaa hin qabne immoo akka hin godhanne ni gargaara jechuudha qolli burtukaanaa. Akkasumas egaa namoonni tokko maa jedhu qolli burtukaanaa yoo danfisanii akka shayiitti dhugan hangooverii hir'isuuf ni gargaara. Kanneen galgala dhugaa bulanii ganama hojii dhaquu mataa dhukkubbii adda addaa isaanitti dhagahame yoo bifa shayiidhaan qola burtukaanaa danfisanii dhugan hangooverii hir'isuuf ni gargaara jedhu. Qolli burtukaanaa miicamee qulqulloofnaan fireeshiin isaa mummuramees haa ta'uu, bilchaatees haa ta'uu, daakamee cuunfaa adda addaatti dabalamee, juusii adda addaatti dabalamees haa ta'uu, danfees haa ta'uu bifa kamiinuu nyaatamuu ni danda'a qolli burtukaanaa. Inni guddaan qulqullina isaadha malee bilchaachuu dhiisuu isaa waan tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Nyaataaf ni oola bifa kamiinuu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.